Ashama harka fuunee daawwattoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif abaayatu jechuun jaaladha. Bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif abaayatu. Lafa jirtanitti warra biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayatu bakka jirtanitti isinin jechuu jaaladha. Amma sa'aatii kana immoo warri na jajjabeessaa turtan warri koomentis naa kennitan warri sheer naa gootanis waaqayyoo isinaa eebbisu isinin jedha. Guddaa isin galateeffadha. Warri sheer naa gootanii na jajjabeessaa jirtan waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaan isiniin jechuu barbaada. Warri maatii naaf taatanis galatooma. Warri laayik naa gootanii jabaadhu jechaa jirtanis galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo isinaa eebbisu. Warri immoo maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a sheer naa godhaa laayik naa godhaa na jajjabeessaan isiniin jechuu barbaada. Har'a immoo gaaffiif deebii tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira goddanyaa koo duukaa. Kallattumaan gara shitti isin dabarsaa daawwattoota tokko nagaa gaafattee gaaffii nani gaafadhu hirmaachuudhaaf dhuftee isin biratti argamtee jirti. Kanaaf gara shitti isin dabarsaa kallattumaan nagaa isin gaafatti edda nagaa isin gaafattee kaatee gaaffii koo itti fufa jechaadha. Numa wajjiniin tura. Barnoota gaarii irraa argattu jedhee yaada. Gaaffii fi deebii wal wajjin taasisuuf jirra goddanyaa koo faana walumaan ilaalla. Eshi daawwattoota kun nagaa gaafadhu. Tole nagaan dursee kara jaalaali jedheetti naaf eerugeetti guddaan si galateeffadha. Eshi. Kanarraan kanaaf obboloota koo biyya alaa biyya keessaa jirtan daawwattoota kee warra ta'an nagaan waaqayyoo lafaaf kallattii jirtanitti isiniif haa baay'attu jedha. Eshi. Kallattumaan ammakaa kara gaaffii keetitti osoo dabartee natti tola. Eshi obboleettii koo gaaffiif deebisiif dhiyeessee waamicha koo kabajjee dhufuu keetiif waaqayyo barakee haa eebbisu isin jechuu jaaladha. Kallattumarraan gara gaaffii fi deebii keenyaatti darbinaa. Waan obboleettii kana gaafadhu waa tokko qabadhee dhiyaadheera mee maal jetti maal naa deebisti hin ilaalla wal wajjiniin daawwattoota koo anuma wajjiniin tura. Obboleettii kana gaaffiin gaafadha. Gaaffii ishiin naa deebistu immoo deebii qubsaa ishiin deebisuudha baatte immoo yoo ishiin dhabde immoo nan deebisa. Yoo ishiin argatte immoo argattetta jennee bira tarraa asumaan nu wajjiniin tura nu ordofaan isiniin jedha nu jajjabeessaan isiniin jechuu barbaada. Asumaan gara obboleettii kootti darbeen gaaffii gaafadha. Eshi gaaffii nani si dhiyeessu akkasiin jechuu barbaadaani haadha kee moo abbaa kee irra jaalattaati? Gaaffii isaa taasisaa jirti. Gaaffii baay'ee cimaa. Eshi. Gaaffii kee garuu baay'ee cimaa yaa ta'u iyyuu malee deebisuudhaaf fayyaa. Eshi. Ani haadha koo fi abbaa koorraa kanan jaaladhu dhibbatti kanan jaaladhu haadha koodha. Eshi. Abbaas garuu nan jaaladha. Abbaas nan jaaladha. Garuu immoo addatti kanan jaaladhu warraa kanan qaqqabatu arga koodha. Sababni isaa hoo maalirraan kan ka'e irra caalatti abbaa kee dhiistee haadha kee jaalatta? Sababa isaa wajjin nuuf ibsi. Tole siin ibsa. Ila kanan jaaladhu haati koo gatii dadhabbii baay'inarraa qabdi. Ji'a sagal garaatti na baattee na guddistee wanta hundumaayyuu naaf raawwattee ofii isheetii beeloftee ana nyaachistee gaafa jaaree ofii isheetii ayyaanni dhufe osoo hin jenne anaaf gaafa ayyaanaa kabajjee gaafa beela isaatiidhaan yeroo hundumaayyuu na kunuunsitee isaatii kanaan na geesse. Dabalataan immoo abbaan abbaa rakkoon qabu abbaan ittiin waamama malee akkasitti nama faana hin cinqabu. Garuu harmeen koo addumatti kanan ishee dinqisiifadhu kan garaa ishee keessatti na baatterra dugda isheetirratti na baatte hundumaayyuu gaddas dhiphinas hundumaayyuu waan na wajjiniin hirmaattuuf harmee koo addatti caalchifadheen jaaladhas siin jedha. Okay, abbaa kee hin jaalattu jechaadha. Otoo abbaan kee hin jiraanne ta'e immoo eessaa si fiddee harmeen kee kun?
jechuun abbaa kee si agarra abbaa kee si nan jaaladha garuu nan jaaladha garuu xiqqashummaa kiyaanis wanta narra karaa iddoo dhugaa deemes Eshi. akkasitti illee nyaataa hin beeku ishiin harmeen koo akka abbaatti akka haadhatittis akka waan hundaa kootitti kan na guddise ishii qofaadha. Abbaa kees immoo osoo jiraate nan jaaladha ammas immoo namsiisa haamaaru jechuun jaaladha. Abbaan koo abbaa eenyumtuu iyyuu hin jaalate haadharra hin jaalchifatu jedhee hin jaalatu garuu haadharra hin jaalchifatu jedhee hin yaadu. Sababni isaa abbaan gatii sitti dadhabee hin qabudha yaada garuu. Maaliif sitti akkamii sitti dadhabuu dhiisaa abbaa kee caalaa haadha kee jaalatta ture ati yani demmoo haati koo abbaan koo gara intinii jechaa jirta abbaan kee eessa deeme ture? Abbaan koo duula deeme siin jaallattu karaa maarree yoo duuluma deemeyyuu maali wal qixattoo yoo jaallatte rakkoo qaba? Jechuun abbaan inni mamu tasumaayyoo osoo amma bakkee tokko dhaqxeetoo gaaffiif deebii haadha keenyaaf fi abbaa keenyaaf ta'e mee abbaa keenyaan ilmoon kun kan keetti kakaddu soodanii abbaan namaaf hin kakatu. Haati garuu dhibbatti dhala kooti jettee sii kakatti. Maalirraan kan kee abbaan hin kakatu mee waa isaanuuf ibsuu dandeessaa waa lama? Maali kun dubbiin akkana? Jechi koo atamma daawwattoonni koo si dhaggeeffataa jiru wanta ta'eef gaaffii kun nuuf hufuu qaba. Atamma abbaa koorra haadha koorra jaaladha jettee jirta. Sababa haadha kee jaallattuuf himtee jirta. Amma immoo abbaa kee kana maaliif too bakka namaa dhaqee ilmoo kooti jedhee hin kakatu maaliif jettu maaf kakachuu dida maal ilmoo isaa miti moo maaliif iski sababa isaa nuuf hime? Wanti siin jedhe abbaan naman tasumaayyuu naman kan kooti jedhe dhibbatti namanu dhimmoo. Akkamitti hin amanu maalirraan kan ka'edha sababni isaa maalirraan kan ka'e hin amanu maal lafaa dhufte moo? Abbaan kamiyyuu hin amanu osoo naan amma lubbuun isaaniitu iyyuu jiraate harmee koo fi abbaa koo walitti fideetoo isaan gaafadhe dhibbatti abbaa koo naaf kakadhan kan keetti osoo jedheen shakkii keessa mamii keessa gala. Garuu immoo haati koo dhibbatti dhala kooti garaa kiyya keessaa baate harmee koo tootee guddatte jettee naa kakatti. Garuu immoo abbaan noormaal nata sidhan jedhee naaf kakatu. Barumsa guddaa sirra anillee barumsa guddaa sirraa argadhee jira galatoomii. Ani immoo haadha koos abbaa koos ijuma tokkotti ni ilaalaa. Egaa ati gaaffii anaaf faallaa deebistee jirta. Ishii gaaffiin kee baay'ee gaariidha deebiin kees baay'ee quubsaadha. Ishii amma immoo gara gaaffii itti aanutti si dabarsa. Obboleessa kee moo obboleettii kee irra jaalatta? Obboleessa koo fi obboleettii koo irraa garuu isaan lamaan isaaniitu akka waliigalaatti immoo obboleewwan baay'een qaba. Obbolaan baay'ee akkati qabdu isaa 20 qabaadhu 30 qabaadhu obboleessa kee moo obboleettii kee irra jaalatta jechaadha walumatti qabdee wal faana jaalachuu dandeessa. Eshi. Ani akka kootitti siifin deemsa akka nama hundaa bakka bu'ee osoo hin taane. Eshi. Obboleessi kiyarree daawwataa si daawwachaa jira akka natti immoo kan suwanii kama gaafachaa. Eshi. Obboleettii koodha. Maaliif obboleettii kee jaallattaati? Maaf obboleessa kee hin jaalattu? Mee kana nuuf ibsi. Nan jaaladha garuu nan kabajam garuu addatti kanan jaaladhu siistarii koodha. Obboleettii koo jechuudha. Isheen sababa maal sii gooteef jaallatta? Sababni ishiin yeroon baradhu yaa ta'u iyyuu malee harmeen kun adeessee waan waggaa 5 alatti bakka ishiidha kan akka bakka haadha kootii naa bu'e tona guddisee uffata faashinii yoo dhufe faashinii adda addaatiin naa bittee caammarree faashinii adda addaatiin mataarree gaafa ofiishiitti faashinii olii galaa hin beektu waan ta'eef birrii baasta dirree katamaa nageessitee naaf dhoofsistee
wantan barbaade fedhii koo naaf guuchaa turte sanii dhugaadha armee kooti gaditti siistarii koo kan gaafamu baay'ee tokkon jaalladha dhugaa osoo lubbuun koo ishii dhabbaatee kan kennamtu taatatti ani dabalee tolan kennaaf lubbuu koo. Ati sirumayyuu warra dhiirotaa hin jaalattu jechaadha. Abbaa kees hin jaalattu, obboleessa kees hin jaalattu. Garuu ati obboleettii kees obboleessa kees ija tokkoon ilaaluu qabda ture. Haa ta'u gaa ati obboleettiin koo waan hundumaa naa gooti bakka haadha koo buutee sababa jetteef egaa obboleettii kee caalsifattee jaalatta. Ammallee marsaa itti aanutti dabarraa. Utuu haati kee kuftee abbaan manaa keef haati kee al tokkicha ta'uu kufanii eenyu dursitee ol qabdaati? Ideerumne gaa. Jechi yeruma heerumte heerumuuf jirta ganaa wanta ta'eef yani inafu waan ta'eef hin heerumtaan. Itoo akkas ta'e maal goota? Eenyu ol qabda? Maala yaaduu dhufanii heeruman bira geessan sitti ba. Gaaffii koo kana naaf deebisuu qabda ka. Ala amma haati kee kuftee abbaan manaa kee sunis itoo kufe eenyuun ol qabda dursitee? Amma akkamittiin tilmaamee sitti himuu danda'aree dubbii osoon heerumee toose bira jiraadhee yookaan ifaadhatti jechaadha nama raruu danda'a. Jechi ka itti gara fuulduraatti akkam gochuu qabdaa otoo haati kee kuftee abbaan manaa kees kufee yani ati akkamiin ol qabuu dandeessa jara kana? Akkamiin ol qabuu dandeessi dhaggeeffataa jiru daawwattoonni koo? Anis illee si dhaggeeffataa jira. Tole gaaffiin kee gaariidha waaqayyo si haa eebbisu. Gaaffiin kee haadha kee osoo haati kee fi abbaan manaa qabaattee yookiin hiriyaa qabaattee erga tokko lafa dhaanii eenyu dursittee ol qabdaadha. Eeyyen. Okay. Ani si jammari akkuma dursa si himetti armee koo eenyumaaniyyuu hin qixxeessu siin jedheera. Lammaffaan immoo isheen amma umurii ishee kara umurii nama guddaati waan ta'eef amma yeroo abbaa manaa heerume an fakkaatteetu na fakkaatu ani biyyaa koottan heerumu malee kan oliin heerumu waan ta'eef inni lafa dha'u si'umaayyuu hin ta'u armeen koo immoo umurii ishee guddaadha waan ta'eef oo lafa dha'utte yookaan harki isheen alaa miidhamuu danda'a yookaan miilli isheen alaa miidhamuu danda'a yookaan mataan isheen jalaa burquu danda'a waan ta'eef dursee bakka kaadhee waan sekoondii takka hin guunne armee koo irratti lafa dha'ee armee koo ol qabadhee erga armee koo ol qabadheen booddee abbaa manaa keessanitti darabee ol qaba malee dursa armee kee ol qabasiisa. Maal ammasitti amma armee kee ol qabdeetutu yoo abbaan manaa kee sunummaa achitti du'e maal goota isaa ol qabdaree akkamitti atoo armee kee bichaa ol qabdee abbaan manaa kee sunoo lafatti kufee jira akkamitti kun immoo taaree mee naaf ibsime haalli kee yaadni kee kun baay'ee naa walkaa'antinii jedhee. Jechuun amma fakkeenyaaf lubbuun obaate garuu daa'ima xiqqaadha guddaadha ishee jettu wanta nama miidhu tokko yoo ta'e wanta nama miidhuuti kanatti gaaffii gaafate waan lubbuu nama baasu osoo hin taane wanta nama miidhudha waan qaama namaa dafee nama miidhudha. Okay. Isaan irra gahu. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf armeen koo nama guddaadha waan ta'eef xiqqaa shumaayyuu wal kadhatuuf na jalaa hubamuu danda'u waan ta'eef inni immoo mucichi nan jaaladhe yookiin hiriyyaan kee suni yoo lafa dha'e inni umurii daa'imummaatti ture jira waan ta'eef mana yaalatti irra geeffadhee fayyisachuu ni danda'a. Armeen koo nama guddaadha waan ta'eef caarraan ishiin qabdu xiqqaadha waan ta'eef gaddaan waan naaf fayyineef yookaan sadarkaa fayyinsaa waan hin qabneef ooyishii walitti marguu waan hin dandeenyeef kanaaf armeedhuma kee akkanan agattamaa kaadhee burquu ulfadhaas abbaa manaa koo immoo booda mana yaalaa geeffadhee fayyifachuu hin danda'a. Okay, yaadni kee gaariidha. Galatoomii egaa gaaffiif deebisii taasisee irratti hirmaachuu keef guddaa galatoomii baay'een si galateeffadha. Ani immoo akkuma kee kana too haati koo fi abbaan manaa koo kufanii wal bukkeetti yoo kufanii lamaanuu isaanii harka isaanii tokko tokko qabeen ol kaasa jedhee yaada. Ani immoo faallaa kee hin deema. Galatoomii gaaffiif deebii koo irratti argamu keetiif guddaa si galateeffadha. Gaaffiif deebiin keenya har'aa kan marratti xumuramee jira. Galatoomii obboleettii koo isiniin jedha daawwattoota koo amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Obboleettiin keenya kunoo akkana jettee abbaa manaa koorra haadha koon jaaladha. Abbaa koorras haadha koon jaaladha.
obboleessa korras obboleetti ko hin jaaladha jettee gaaffii kana deebistee jirti. Kanaafiyyuu kan immoo abbaa keessan jaallattanis jiraachuu dandeessu. Kan abbaa keessan jibbitanis immoo jiraachuu dandeessu. Barumsa keenya har'aa gaaffiif deebiin keenya har'aa kan marratti nu gaa amma viidiyoo biraatti walitti nu deebinutti nagaaf naa tura. Laayik godhaa, sheer godhaa nu jajjabeessaa. Dogoggora jiru immoo koomentii jalatti nu barreessaa. Isiniin jennaa dogoggora nutis hin sirreeffannaa. Isiniin jechuu barbaadaa turtii gaarii.